of beeku jechuun maal jechuudha? Amma of barbaadachuu qaba. Ani eessan jiraa? Sa'aatii ammaa kanatti ani eessan jiraadha ofii keessan gaafadha. Maal gochuu qaba? Maal ta'uu qaba? Ani eessan jiraadha of gaafadha. Of barbaadachuu qaba. Akkamittiin of barbaadee of argachuu danda'a? Maal keessattiin barbaadee ofii koo argachuu danda'a? Akkam godheen of koo argachuu danda'a? Maal keessa dhaabbadheen ofii koo argachuu danda'a? Hiraatii ofii keessan gaafadha. Oromoo itti taatee Oromoof maal gootee hojjettee ofii kee barbaadee argachuu qabda. Of barbaadee argatu ammallee of argachaa hin jirtu. Sababii of argachaa hin jirree fi nafxanyaan harree godhee si fiatee sitti fayyadamee jira. Miti akkasumaan nafxanyaan sitti fayyadamee sin garboonfatee sin doocheerallee waan garbummaallee hin beekan raftaniillee kaa'an jirtu. Irriba rafanii halkanii miti immoo gaafa jirtu. Irriba garbummaa jalatti kuftanii jirtan kaa'an jirtanii jira. Kana nasiin jedha malee irriba akkamii akkamii kanaaf kaa'an jiru. Keenya fi akkuma gurgurtaa qulqullina qabulee tokko. Intalli kee maratti barte kutaa shanan geesse. Maratti kee maanguddoo biyyaatiin bulti. Akkasumaayyuu har'a maanguddoo keenya kabaja argachaa hin jirtu. Ati waan kabaja argattee jirtu yoo sitti fakkaate akka kabaja argachaa hin jirre ani dhaabattee sitti mana dhagaye. Kabaja argachaa hin jirtu. Sa'aatii itti jaarsi keenya nu gidduutti salphatutti namuun kabajna jiru. Nafxanyaan sammuu isaa fuutee duuchitee waa isinitti himu milshaan jedhan kun akka waan damoosa gahaa argattu akka waan birrii gahaa argattu yookiin dafqa isheetti namne yookiin ofii maqaa isheetti namne lafa duwwaatti of eleessu. Yoo kanaa buruksitee Oromiyaaf hojjettee yoo duutummaa tokko dacheen ishee galateeffatti. Akkasuma miti caasaan as keessa jiraatan guddoon sin jaaladha. Asiniif nyaaba miti. Lammii keessan malee. Tokko waan asinii jedhu warra Oromiyaaf hojjedhaa asinii jedhu. Inni dhimma Oromiyaaf Oromoof hojjechuu qofaadha. Taana gaafa asinii jedhu lammii biraallee hin fedhu isin jechaa jiru. Achumatti abbaan nagaa isaataa jiraatu. Akkasuma miti isa abbaan akkasii waliin haasa'uu qaba waan ta'eef. Saatiitti uummata Oromoo bahee qabsaa'utti qabutti saatiitti dhalli Oromoo bahee qabsaa'u qabutti yoo jaarsaaf jaartii nu gidduutti salphatanii yoo qeerroo qarreen nu gidduutti salphatanii yoo nafxanyaan akka harreetti gugguuftee nutti fayyadamtu nuti maqaa keenya Oromoon nayyuu waa himachuun nu ceertu nama ceersa malee of beeku jechuun maal jechuudha? Amma of barbaadachuu qaba. Ani eessan jiraa? Sa'aatii ammaa kanatti ani eessan jiraadha ofii keessan gaafadha. Maal gochuu qaba? Maal ta'uu qaba? Ani eessan jiraadha of gaafadha. Of barbaadachuu qaba. Akkamittiin of barbaadee of argachuu danda'a? Maal keessattiin barbaadee ofii koo argachuu danda'a? Akkam godheen of koo argachuu danda'a? Maal keessa dhaabbadheen ofii koo argachuu danda'a? Hiraatii ofii keessan gaafadha. Oromoo itti taatee Oromoof maal gootee hojjettee ofii kee barbaadee argachuu qabda. Of barbaadee argatu ammallee of argachaa hin jirtu. Sababii of argachaa hin jirree fi nafxanyaan harree godhee si fiatee sitti fayyadamee jira. Miti akkasumaan nafxanyaan sitti fayyadamee sin garboonfatee sin doocheerallee waan garbummaallee hin beekan raftaniillee kaa'an jirtu. Irriba rafanii halkanii miti immoo gaafa jirtu. Irriba garbummaa jalatti kuftanii jirtan kaa'an jirtanii jira. Kana nasiin jedha malee irriba akkamii akkamii Tapi sadar si bayo adalah kita sekarang tadi kita sejalan kafe. Yo tuh nak betul kan wan upas wala listi pakata sirra berarti bayo wan upasa garu intu kuba yo daya si ajes intu kuba si gadda wan tef si kada cara kabalisi kotu ede sini galara anggar garbon kan kada siti maju kala Steo malemano do garbumma ke siti dala te guddate akasmani biya bi sombe ke siti nami dala te guddate me te sajirta me hinjirtu in beta garu garbumma akka uffata qorraat ho ifatte rafaa jirta garbumma akka uffata qorraat ho ifatte rafaa jirta
keessa jirta keessa of dhokatte na dhagaartu so akkamittiin biyya keenya irratti mirga abbaa biyyummaa dhabnee gaaffii maaf dhabne ati oromoo ergi taate ani oromoo da jettee biyya kee irratti abbaa biyyummaa aangoo kee humna kee agarsiiftee saba kee nagaatti bilisaan hin bulchitu yoo ta'e waan dhalachuu keessii fi maalii qabu. Jaaroliin karaa kana kottaa achi qabbana ta'e asiin kottaa. Nyaatanii dhugdanii baatanii galuu feetu kanuma qofa feetu. Garas gara qabbanaa san darba. Ati dubbadhu rakkoon qabu. Ilma Oromoo intala Oromoo jaarsa Oromoo jaartii Oromoo yoo taate jaarsi Oromoo jaartiin Oromoo nagaa biyyaa eessista akkasuma miti abbooti. Ilma keessan gorsidanii guddifatu akkasuma miti abbooti. Intala keessan gorsidanii guddifatu gaafa gorsidanii guddiftan akka garbummaa keessa jirtu intalti kun akka garbummaa keessa jiru ilmi kee kun ittimaa guddisaa jirta. Ittimaa guddisaan jirtu sababi isaa atiyyuu garbummaa kanaatiin wal bartee addaafti yookiis wal bartee jirta kaa adda baafachaa hin jirtu. Namni addaanu baafachaa hin jirtu. Har'a qeerroo qarreen Oromoo ilmu Oromoo maal keessa jiru kan jedhu sammuun kee yaadaa hin jiru. Akkasuma miti. Amma reefu Oromoon golaaloo Oromiyaa keessaa cufti ta'ee akka wal qabachaa jiru. Sinii galaara. Ati yoo dhuguma nama Oromummaa isaaf dhukkubsatu yoo taate hin dhiigda yoo ta'e obboleessa kee hin gaddita yoo ta'e haadhoo kee hin gaddita Oromoo akka keetiif hin dhiphatta yoo ta'e kan cina dhaabbatee jabeessu eenyu sima ofii kee. Dhagaa jirtu. Kanaafiyyuu waraanni bilisummaa Oromoon waliif maali dharee? Haadha kabbaadha. Anan tala qarree shamarree Oromoo ta'ee gaafa isin gidduu jiru Oromoo irraan nalladha. Ergiin Oromoo irraa dhawadhe isin gidduu yoo shiftaa jedhame Oromoo shiftaa yoo naan jedhe aneenyu kan bahee qabsaa'e natti mu dandeessu? Joormaan koo akkasumaan ta'e ree yoo akkas ta'e kanan dheeloon koo akkasuma ta'e jechuudha. Akkasumaayyuu. Waraana bilisummaa Oromoo isiniif jedhee isin dura dhaabbatee isin barsiisaa jiru cina dhaabbatee kan jabeeffachuu danda'u eenyu? Uummata Oromoo. Irratiin atillee. Nuu edhi maani boca ittiin teette. Maaliif rafta? So ati Oromoo miti. Oromoo dhabdi Oromoo taate kun Tigiraan dhuftee akkasiin qabsooftu barbaadda? Kun Tigiraan udaan irraa baaftee haadhaan jirtu. Biyya ishee bilisoomsaan jirtu na dhagaa jirtu. Waraanni bilisummaa Oromooillee akkuma waraana Tigiraa kana dhaabbatee biyya isaa lolaa jira. Har'a kan dhaabbatee Oromiyaa keessatti gufuu waraana bilisummaa Oromoo fidee jiru dhaabbatee haadhaa jiru eenyu? Namni adeemsa eenyudha? Oromootu dura dhaabbatee haadhaa jira abboo. Mootummaa eenyutti eenyu jaara? Oromoo fidee waliin jibbisaara. Dammaqaa jirtu rafaa jirta. Yoo namni sitti namoo si dhukkuba. Garbummaa keessa jirta kan dhagan falmat yoo namni sin jedhe hin dhukkubda. Deebii yoo kaatee jiru dhaabbattee dubbatte hin hidhamtaa, reebamtaa, reebichaa hidhaa sodaatta. Inni lubbuu siif kennee beekuu na dhagaa jirta. Maraatu miti waan dhaabbate si dura dhaabbadhu dirqama Oromummaan na hiyyisiise malee. Sammuun dhabe sitti hin fakkaati, namni maraate sitti hin fakkaati, hin maraanne nagaa hunduu qaba. Gaafa waan Oromummaa dubbatan maaliif quuqamii lammii sitti hin dhaga'amu? Maaliif hin aartu? Maaliif hin kaatu? Maaliif hadooddee taatamu? Maaltu si hadooche? Gattaa caqasa. Maaltu si hadooche? Gattaa. Sagaleen calqisiisina cadheedha caqasa. Lammii kee yoo baatee dhaabbattee shiftaa jedhamteeyyuu ani ittiin ceeru. Maaf ittiin ceeru beektaa? Waan an bahee dhaabadhe waan an beeku. Kanan bahee eenyuuf lammii koof jedhee saba koof biyya koof jedhee. Na dhagaa jirtu? Kanaafiyyuu wanta qabatamaa hin taane tokkotti gurra keessa hin eebbisina. Mootummaan olola geggeessuu danda'a. Maaliif caasaalee isaa kan ta'an diigaa hin jirru? Karaa mootummaa waan dhufaa jiru dhaabbata mootummaaf dhaabbatee uummata keenya miidhaa jiru maal kaasaa hin jirru? Kanaaf inni maal godha dirqama dhaabbachuu olola sobaa geggeessu. Olola sobaa inni geggeessu kana akkamittiin diiguu dandeessa? Akkamittiin irratti fashaleessuu dandeessa? Akkamittiin irratti fashaleessuu dandeessa? Hubannoodhaan wanta qabatamaa ofii keessa argitu tokko. Harralee taanaan borii. Na dhagaa jirtu? Dhagaa Oromiyaa fi sabni Oromoo dhiibbaa fi cunqursaa garba
bilisummaa fi gudeeddii jala jiru. Hin beektu. Namni hin beekne jira. Oromoon garboomte, Oromiyaan garboomte. Shamarroon Oromoo jaarsa Oromoo iddoo tokkotti gudeedamanii salphatanii. Akka jiran hin beeknaan namni hin beekne jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf manaa baasee raaqatti sagalchimaa ta'u. Akka shamarra tokkotti bilillee yookiin shamarra waraanaa ta'e akka shamarra tokkotti jireenya jiraachuu. Uqamalamni dhagaatu uqamalamni biyya kee jaallatta biyyi kee Itoophiyaa moo Oromiyaati? Oromiyaati. Biyyi kee Oromiyaati. Biyya kee Oromiyaan jaallatta? Saba kee Oromoon jaallatta? Uqamalamni kee qabda? Biyya kee dhaabbachuun feeta? Oromoon tokko du'ee argameen dhukkubsataa fi guji keessaa qofami yookiis safarri kun maal jedhama? Naannoon kun qorcaa jedhama. Qorcaa nageenyaa kana keessa Oromoon waan du'ee qofaaf dhukkubsataaf moo kuno Shawaa yoo du'ee dhukkubsataaf moo kuno Booranaa yoo du'ee dhukkubsataaf? Oromoon hiddaan tokko akkasumaan Oromoon hiddaan tokko naannoti beektu namatti beektu qofti qaama mootummaa waan du'ee qofaaf hin dhukkubsatin Oromoon Oromoo waan ta'eef Oromoo fa'aa dhukkubsatti. Na dhagaatu.